Hai hai, ashama akkam jirtu hordoftoota ko nageenya waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'uu jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyo nagaan na bira jiru guutuun akka isin bira jirullee abdii qaba har'agaa xiqqoo gara manaatii bahee magaalaa deemaa jira jechuudha. Naannawaan kuni naannawaa Obbiiti. Amma immoo xiqqoo gara magaalaan deemaa jira. Annaa lafti qabbanaa lafa galgalaati. Xiqqoo gara magaalaa deemnee fataa jennee yoo deemnee maal qabaa jennee manaa baane jechuudha. Egaan hordoftoota koo galgalli wayii qaba. Magaalaanis wayii qabdi. Kanuma kana yaadnee manaa baane. Akkasuma dhimma wayis waan ta'e wayiin xumura jedhee manaa ba'ee garuu daandichi xiqqoo gadi baanee bokkaa wayii jalqabee jira. Akkuma beekamu magaalli Walisoo hedduu namatti tolti. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko bakka ati jirtu eessaa naan jechaa jirtu jechuudha. Akkas egaa hordoftoota kiyyaa namoonni hin beekne magaalaa Walisoon jiraadha jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa namoonni yeroo baay'ee eessa jirtaa naan jettani magaalaa Walisoodha kan hin jiru. Walisoo kana fakkaatti. Naannawaan kuni naannawaa yuunivarsiitiiti jechuudha. Akkuma argaa jirtan fataa kan jette naannawaa yuunivarsiitii baay'ee tokko namatti tolti. Bokkaan xiqqoo akkuma isiniin jedhee bokkaan xiqqoo roobaa jira. Kana fakkaatti jechuudha. Namoonni magaalaa kanallee hin beekne yoo jettanii xiqqoo yuunivarsiitiitti dhiyaannee jirra. Balbala yuunivarsiitiiti. Egaa naannawaan kun walumaa galatti naannawaa yuunivarsiitiiti. Balbala yuunivarsiitiillee isin agarsiisa. Kaameraa kun duubanii waraabaa jira. Bajaajii keessan taa'ee jira jechuudha. Egaa Walisoo baay'ee namatti tolti. Kana fakkaatti hordoftoota kabajamtoota keenya. Kun immoo gamoonni kun immoo kan gurguramanidha jechuudha. Egaa namoonni biyya kana yaaddan illee biyyattiin kun magaalaan kun kana fakkaatti isiniin jechuufini baay'ee namatti tolti. Hordoftoota kabajamtoota koo magaalaan keenya magaalaa ajaa'ibaati. Namoonni magaalaa kana yaaddan illee yoo jiraatanii sanduuqni koomentii banaadha. Kun hordoftoota kiyyaa yuunivarsiitiin kanaadha. Balballi isaa achi qaqqabnee jira jechuudha. Kana fakkaatti biyya garisuu dhufiiti jechuudha. Hedduu namatti tolti. Bakki bashannanaallee magaalaa keenya keessa hedduutu jira. Safarri kun immoo safarra duwwaa tokkooti. Amma xiqqoo qilleensi isaa gara roobuuf jedha. Aduun waan hin jirreefi kanaaf kana fakkaata Quxurulattiitti dhiyaachaa jirra. Hordoftoota kiyyaa bakkeewwan bashannanaati isaan kuni hoteelota garaagaraa. Daandiin kunillee Quxurulattiitti nama hin baasaa. Safarri kun immoo safara hospitaalaati hordoftoota kiyyaa. Namoonni beektan hin beektu, namoonni hin beeknellee magaalaan keenya kana fakkaatti. Gamoonni ijaaramaa jiranillee baay'eetu jira. Kan diigamus jira, kan ijaaramus jira. Abdiin kutinaa isiniin jechuu barbaadeni. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa. Akka ajaa'ibaatti namatti tola. Uummanni illee kun ookii yaa'aa jira. Safarri kun immoo Quxurulattii duwwaa lama mana barumsaatti nama baasa. Akkas egaa hordoftoota kiyyaa
fataa jechaa jirra jechuudha magaalaa keessaa. Egaa hordoftoota kiyyaa amma immoo bajaajarraa bu'ee lukaanan deemaa jira. Garuu yeroo baay'ee kaameeraa kan akkatti qabanii magaalaa walakkaa deemuun illee baay'ee eeyyamamaa miti. Garuu akkuma ta'u taanee amma ta'e wayii waraabaa jirra. Karaa kana immoo Oromiyaa baankii iddoon kun jechuudha. Bakka kana dhaabadhee jira, nama wayiin eegaa jira. Egaa hordoftoota kiyyaa akka tasaa ta'ee kaameera dalga yeroo qaabanii dhaabatan uummanni baay'ee tokko nama yoo ta'a. Nama sodaachisa jechuudha. Kunillee nama qabsiisas otootti yaadame. So garuu walumaa galatti maalis nu hubachiisuun barbaade Itoophiyaa keessatti kaameeraa waraabuun baay'ee tokko rakkisaadha. Isiniin jechuu barbaade tani. Egaa nama wayii eegaa jirra agarsiistuyyuu mee turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Egaa Oromiyaan baay'ee bareeddii, baay'ee namatti tolti. Qilleensi ishiillee baay'ee namatti tola. Dhuguma dubbachuudhaaf. Kanaaf egaa namoonni biyya ambaa jirtan Waaqayyoon nagaadhaan biyya abbaa keessanii isin fiduun isiniin jedha. Nullee kun galleetuma fataa zanaa keessa jechaa jirra. Oromiyaan baay'ee namatti tolti. Egaa rakkinaaf malee wanti biyya abbaa ofii caalu hin jiru. Waaqayyoon rakkoo jiru haala jiru hundumaa mijeesse biyya abbaa ofiitti nagaan nama haa deebisu isiniin jedha. Egaa jabaadha. Namoonni akka koo biyya namaa keessa hojjechaa jirtanii jabaadhaa, abdii qabaadhaa, waan hojjettan walirra keewwadhaa, karoora baafadhaa. Karoora baafattanii waan hojjettan walitti qabattanii jennaani waanummaan nama rakkisus hin jiru, wanti namatti ulfaatu hin jiru. Karoora hin baafanne taanaan wanti hunduyyuu karooran hin deemtan yoo ta'e garuu baay'ee tokko nama rakkisaa. Akka biyya namaatti illee deebitan kan nama godhu isa. Wanti biyya namaatti yeroo baay'ee nama deebisu tokkoffaa karoora malee biyya ormaati Itoophiyaa seenanii karoora malee biyya namaatti deebi'uudha jechuudha. Karoorfattee karoora yoo Itoophiyaa seente inuma jiraatta jechuudha. Akkuma warra Itoophiyaa keessa jiraatanii inuma jiraatta jechuudha. Shakkiidhaan biyya namaa kana keessa shakkiidhaan. Yoo toleen tola, yoo tole nan taa'a, yoo bade immoo nan deebi'aadhaan gaafa Itoophiyaa seentanii rumaanuyyuu shakkiidhaan waan dhuftaniif gaaf sanaa baay'ee tokko isinitti ulfaata. Kanaaf karoora baafadhaa, karoorfadhaa gara biyya abbaa keessanii koottaa. Gaafa karoorfattanii dhuftan immoo wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru. Hundumtuu hin mijataa isiniin jedha. Kanaaf egaa viidiyoo keenya laayikii sheerii nu gochuu hin dagatina. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Fayyaadha.